Tapha baajaajii haadha gurgursiise. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaama biyya keenya keessatti ta'e kan baay'ee nama gaddisiisu yeroo ammaa kana immoo mana nama hunda keenyaa galaa jiru gidduu kana mudannoo mudateen isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na gargaara. Appilikeeshinii kaameeraa suuraan keessan dandeettii amma kaasuutiin itti dabalee fiiltarii fi effektiiwwan garaagaraa dabaluun kan isin kaasu full HD kan ta'e namoonni miiliyoonaa ol buufatanii itti fayyadamaa jiran linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Suuraa qulqulluu moobaayiluma keessaniin ka'uuf linkii kana tuquun ammumatti fayyadamaa. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashomeeti. Qumaara yeroo jedhamu namni gurra isaatiin hanga yoonaatti hin dhageenye jira jedhee yaadu. Jechumti kuniyyee jecha afaan Oromoo miti. Anis afaan Oromoo keessaa jecha waan hin arganneef namaaf kolchaa jechaa jechuma qumaara jedhamu qophii har'aaf ittiin fayyadama. Dur qumaara kan beeknu kaartaa taphatanii kan moo'een maallaqa wal nyaachisuun wal biraa galama ture. Amma isa Itoophiyaa keessatti magaala kamittiyyuu ifaaf ifaan haasa'uun seeraan nama gaafachiisa. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kana qumaara ammayyaawaa addunyaa hedduu irratti kan babal'ate har'a immoo biyya keenyallee keessa seenee eeyyama argatee giphii yookiin immoo kiisii dargaggoota hedduu duwwaa gochaa jira. Inumaa gidduu kana kan dhaga'aa jirru immoo nama ajaa'ibsiisa. Haati kaartaa mana ishee qabsiistee ilma ishee barnoota haga yuunivarsiitiitti baratee hojii dhabeeruuf baajaajii bittee itti kenniti. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kuni mana qumaaraa ammayyaawaa kana waan bareef maallaqa guyyaa guyyaatiin baajaajii kanarraa hojjetu erga qabsiisee nyaatamee fixee booddee irratti baajaajittii maqabsiisee baatii tokko yeroo hin guunne keessatti qarshii 300,000 ol nyaachisee harka duwwaa hafee. Haati ammallee baajaajii hojjetee maallaqa walitti qabachaa jira jettee yaaddi. Booddee irratti garuu liqiin baankii kan dur torbeetiin akka deebi'uuf walii galan mucaan isaanii deebisuu waan dhaabeef baankiin qabeenya kiyya naaf deebisaa jedhee haadha gaafata. Haati maaliif maallaqa hin kanfallee jettee yeroo gaafattuuni har'a bor jedhee booddee irratti dhugaan bira gahamte. Baajaajii sana qabsiisee maallaqa liqeeffatee maallaqa sanas qumaaratti fixeera. Haati hojii kana hojjetee anaanis na gargaara ofis bor itti jiraata jettee kan yaaddee fi ilmi ishee manumti waggaa 20 oliif haati abbaa manaan ijaaree fi keessa jiraatti illee akka inni gurguramuuf ilmi guddiste sababa ta'eefi tarii hedduun keessan gosti qumaaraa dargaggoota maraachaa jiru kuni maalii jettanii na gaafachuu ni dandeessu ta'a. Akkuma beekamu dargaggeessi hedduun kubbaa ni jaallata. Gama kubbaatiin immoo beetiikaa yookiin immoo ariif yookiin immoo gosoota qumaaraa gara birootu haala ajaa'iba ta'een babal'achaa jira. Biyya hambaa irratti kubbaa miilaa yeroo ilaalaman beetingiin beeksisa sadarkaa jalqabaa irratti dhufee dargaggoonni miira isaanii har'a abaluutu kubbaa kana moo'a abaluun immoo goolii haga kanaa galcha koornaan hamma kanaadha daqiiqaa kanarratti goolii kanatu gala jedhanii maallaqa tilmaamanii qabsiisuun kan moo'an yookiin immoo kan mo'amanidha. Namumti naannoo ani jiraatu tokko immoo konkolaataa siinootiraakii mana ajaa'iba ta'ellee kan qabu suuqii beetiikaa yookiin immoo beetingii kana banee dargaggoota taphachiisuu eegalee yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti konkolaataa siinootiraakii isaa mana jireenya isaa haadha manaa fi ijoollee isaa waliin jiraatu kasaaree gurguree gabaa kana keessaa bahee haadha manaa isaa waliinis wal dhabanii. Maarree kun kan abbaa qabeenyaa hojii kanatti seeneedha mitiire. Dargaggoon keenya haadha abbaa isaarraa qarshii 100 200 argatu immoo fiigichi isaa gara beetingii
beetingii kanaatti ta'eera. Keessumaa jiraattota naannoo Adaamaa fi Finfinnee gidduu jiranitti immoo inumaa mana beetingiin taphatamu kana otoo hin seeniin bahuun dargaggoota dhukkuba itti ta'e hedduutu jira. Taphni kun moo'uu fi moo'amuu of keessaa waan qabuuf araada adda ta'e nama qabsiisa. Maarree dargaggoonni kutaa 9, 10, 11, 12 yuunivarsiitii baratan eebbifamanii ba'an akkanumallee namoonni hojii qabatan hedduun illee tapha kana keessatti hirmaachuun maallaqa isaanii guyyaa guyyaatiin bitteensaa jiru. Tarii yeroof gaarii ta'ee qarshii xiqqoo argachuu nyaachuu ni dandeenya ta'a. Haa ta'uutiiyyuu maallaqni karaa kanaatiin argamu qumaara yookiin immoo hanna waan ta'eef qabeenya nuti itti dhamaane balleessuu barbadeessuu guyyaa guyyaatiin irree duwwaatti galchuu ni danda'a. Kan hedduus maarree duwwaatti galee kunoo akkuma nama jimaa tamboo dhabee hamuummachaa deema. Beeksisni doolaarri guddaan kanfalamee toora sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamullee beeksisuma kanaadha. Guyyaa guyyaatiin haasaa taphadhaa tilmaamaa qarshii haga kanaa moo'aa jedhee galaa jira. Qophii kana dhaggeeffachaa kan jirtan gariin keessan araada kanaan kan hubamtan gariin keessan immoo maallaqa dafqitanii hojjettanii biyyaan baatii gara biyyaatti maatii obboloota keessaniif kan ergitanidha. Haa ta'uutii garuu dargaggoonni hedduun maallaqa nagaa dhufe bifa kanaan balleessaa waan jiraniitiif akka gorsitan araadni kun gaarii akka hin taane akka itti himtan akka itti beeksistanidha. Kana ta'uu baannaan garuu araadni gama maallaqa qumaaraa akkanaatiin dhufu bor jireenya bultii kan diigu egeree dargaggootaa kan salphisu hojii dhiisisee maallaqa akkana argachuudhaaf daandii hin taane irra kan buusu qumaara hin taanedha. Inumaa maallaqa kan keenya hin taane bifa kanaan argachuun iyyuu sirrii miti. Amantaan kamiyyuu dafqii hojjedhu bu'aa buusiitii nyaadhu jedha malee taa'ii wal qabsiisiitii moo'ee inni tokko yeroo gammadu moo'amee inni tokko immoo yeroo gaddu maallaqa argadhu hin jedhu. Yeroo namni tokko moo'u namni tokko ni moo'ama. Kana jechuun kan tokko gaddutti tokko immoo gammaduun jireenya tooftaa seexanummaa tapha nu shaakalchiisudha. Guddaa xiqqaa jaarsa dargaggeessa otoo hin jedhiin taphni kun tamboo jimaa dhugaatiin walitti araada addaa ta'eera. Maallaqni dafqa keenyaan hin hojjenne fixeensadha. Guyyaa tokko boollatti waan nu darbatuuf nutis irraa of eeggannu jecha qophiin ganama kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha appilikeeshinii moobaayilii suuraa keessan bareechee isiniif kaasuu danda'u. Moobaayilli keessan kan amma kaasuun olitti kan kaasu suuraa ka'uudhaaf mana suuraa deemuun akka nu hin barbaachisne kan nutti himu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamuu dandeessu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.